namoota mataa keessan molaa'e akkasuma gara fillafiitti kanan achi deeme akkasuma ammoo mataan keessan dheerachuu dide akkasuma ammoo mataan keessan gara duraatiin kan sin haphate gaaffii deddeebi'ee dhufee jennaan deebisuun ani immoo furmaatatti barbaaduun dirqama irratti ta'edha. Aga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti na faana turii viidiyoo kana link share godhii hiriyoota kee molaan biraan gahi. Kana mana kee keessa teessee akkamitti akka mataan kee deebi'ee margu taasisuu dandeessa. Yeroo hedduu barnoonni kiyya ergaan kiyya wantootuma mana kee keessa teessee irraa fayyadamuu dandeessudha. Osoo maallaqa tokko hin baasne moloo anka jechaa jiru. Moloo umurii osoo hin taane moloo sababoota garaagaraaf namarratti dhufe. Moloo kan zariidhaan namatti deemu osoo hin taane moloo sababoota cinqaa akkasuma yaada straight ta'uudhaanii akkasuma illee haala qilleensaa jijjiirrachuudhaanii wantoota garaagaraaf kan nu molaa'ee jechuudha. Furmaanni isaa kunoo argameeti jira na faana tura. Jalqaba irratti basala fudhattanii yookiin shunkurtaa ni murmurtu shunkurtaa murmurtanii abiddatti nattu. Murmurtanii sirriitti murmurtanii jechuudha. Shishifeessitanii shunkurtaa yookiin abbaa lama yookiin abbaa sadii sadansaa takkiin afransaa jechuudha. Deebii eegasi ammoo ruuza xiqqoo simaan kaadhuma lama yookiin kubbaayyaa waan xiqqishoo wayii harkuma keetiin itti natta. Eegasi ammoo qurunfudii ammaarraa tokko takki maankaa lama fiddee itti natta. Eegasi bishaan itti nattaa jechuudha. Eegasi ni danfista. Eeganni danfeetiin booddee eeganni waceetiin booddee bishaan sana keessaa calaltaa jechuudha. Eega calalatteetiin booddee mataa kee torbee tokko takkiin sanaa oliif wayitti naqadhuu kaadhu itti biifi jechuudha. Bakka kanatti bakka simolee sanatti biifta. Akkasuma warroonni mataan keessan haphate mataan keessan dheerachuu dide shamarran illee ittiin sukkuumtuu jechuudha. Wanni kun fayyaa irratti dhiibbaa tokko illee hin qabu. Basalli faayidaa hedduu qaba. Rifeensa mataa keenyaa ni jabeessa. Baakteeroota kanneen mataan keenya akka molatuuf akka caccabu nu taasisan ni dhabamsiisaa jechuudha. Basalli faayidaa hedduu qaba. Qurunfundi illee akkas mataa keessatti rushattu torbee tokko qofaaf fayyadamii jijjiirama isaa dhuftee natti bunqee hin oolu. Garuu ammoo haal straight hin ta'ina. Mataa keessan hoggaa miccatan hin faaqisina. Galatooma.